Harka fuune ilmaan Oromoo kabajamoo bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan onni irraa madde isin haa ga'u jedha. Aanolee tuubeen qophiilee babbareedoo isinii qabatee isiniif dhiyaateera. Qophiilee aanolee tuubeen qabatee isinii dhiyaate keessaa diraamaalee fi asoosamoota adda addaa oduulee biyya keessaa fi biyya alaa jala bu'ee isin biraan ga'uuf qophii isaa xumuree jira. Maarree aanolee tuubee sabiskiraayib, shaayir, laayik gochuudhaan maatii aanolee tuubee akka taatan kabajaan isin gaafanna. Galatooma.